baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa gaafatan biyyaa ari'uu fi fedhii isaanii malee gara Eertiraatti deebisuu akka dhaabdu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gareen dhimma mirgaa gabaasa baaseen dhuma ji'a waxabajjiitti lammiileen Eertiraa dhibbeentaan lakkaa'aman mootummaa Itoophiyaan hidhamu akkasumas gara Eertiraatti akka deebifaman taasifameera. Kun immoo seera idil addunyaallee kan dhiibee jala. Itti dabaluunis baqattootaa fi namoota kooluu galtummaa barbaadan kunneen balaa isaan irratti dhufuu malu madaallii keessa songalchiin biyya isaaniitti fedhii isaanii malee deebisuu fi dararaa irratti raawwachuun seera idil addunyaa isa namni kamiyyuu gara biyya miidhaa yookaan adabbiin isa eeggatutti deebifamee hin ari'amu jedhu kan cabsedhas jala gabaasichi. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa waxabajjii 24 ibsa baaseen lammiileen Eertiraa 200 ta'an kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan gara Eertiraatti deebifamuu gabaasee ture. Maddi oduu Reuters maddeen amanamoorraa odeeffannoon argadhe jedheen lammiileen Eertiraa gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman kanneen kooluu galtummaa gaafataa jiran yookaan kanneen galmee eeggataa jiran qofaa osoo hin taane kanneen baqattummaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti galmaa'anii jiran ta'uu ifoomseera. Dhimma kanarratti dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluurraa fi hoogganaa dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'anii obbo Tasfaa'uun Gobazeerraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofnee jala maddi oduu Reuters. Qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa geggeesseen muummee ministeera Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantiin naannoo Tigraayiif waamicha dhiyeessaniiru. Mitikkuun dabalata qaba. Manni qulqullummaa Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa naannoo Tigraayitti manni amantaa Ortodoksii muudama episkooppoosotaa seeraan ala raawwachuuf jiru dhaabuun akka waliin dubbataniif muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaaf waamicha dhiyeesseera. Manni qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kamisa kana waamerratti waamicha kana kan dhiyeesse yommuu ta'u waamicha isaa kanaanis hooggantoonni kunneen walitti nu fiduun rakkoo nu gidduu jiru karaa nagaa furanna jedhaniiru. Manni lubummaa Ortodoksii Tigraay qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaarraa adda ba'uun ifatti Sinodoosii mataa isaa hundeeffadhe jedhee labsuun isaa ni yaadatama. Qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 darbe abbootii mana amantii Ortodoksii naannoo Tigraay dhiifama gaafatee turus abbootiin garuu dhiifamicha hin fudhannu yeroon isaa irra darbeera jedhanii ture. Dabalataanis qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa jila paatriyaarkii qulqulluu Abuuna Maatiyaasiin durfamu gara naannoo Tigraayitti imalee abboota naannicha jiran waliin wal arguuf karoorfatus osoo waliin argiin waliinis hin dubbatiin hafaniiru. Biyyoonni ollaa Suudaan hoggaa marii walitti bu'iinsa dhaabuudhaa qophaa'aa jiranitti roobi kaleessaa Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti gamoon tokko haleellamuun gabaafameera. Pireezidaantiin Masrii walgahii kamisaa irraa Kaayirootti taa'ame irratti olloonni Suudaan wal dhibdee kana karaa nagaa furuu qarqaaruuf mala bu'aa qabeessa barbaaduudhaaf Kaayiroo keessa taa'u isaanii ibsan. Waldhabdee cimaan kun namoota miliyoona 3 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqisee gara 700,000 ta'an gara biyyoota ollaa akka baqatan godhuu tokkummaan mootummootaa kaleessuma beeksiseera. Oduu biraatti hoggaa ceenu pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjin masaraa mootummaa Masriitti dhimmoota waloo biyyoota lamaan irratti marii godhaniiru. Marii isaanii kanaanis dhimmoota hidha laga Abbayyaatii fi rakkoo Suudaan keessatti akka xiyyeeffatantu ibsame dabalata qabna. Pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi Kaayiroo masaraa mootummaatti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin dhimmoota rakkoo Suudaan keessa hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu irrattis marii gaggeessaniiru. Masriin wal waraansa Suudaan keessatti torbaanota 12 lakkoofsise. Gargaarsa namummaa qaqqabsiisuuf illee hedduu rakkisaa ta'etti furmaanni akka argamuuf biyyoota ollaa waamtee kamisa kana yaa'ii jalqabsiifteetti. Masrii fi Itoophiyaan biyyoota ollaa Suudaan warra gurguddoo ta'an lamaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan daangaa Suudaan irraa fageenya dhiyoo irratti jalqabuu wal qabate wal himachaa warra jiranidha. Kamisaarraa biyyoonni ollaa Suudaan 6 walitti qabdummaa Masriitiin Kaayiroo keessatti dhimmoota waraana Suudaan keessa irratti yaa'ii jalqabaniiru. Walwaraansa Suudaan keessatti ji'a eebilaarraa jalqabee hanga ammaatti jirutti furmaata arguuf hooggantoonni Suudaan irraa fi biyyoota ollaa 6 irraa Masriitti kamisa har'aa yaa'ii jalqabaniiru. Yaa'ii pireezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Sisiin hoogganamu kanarratti hooggantoonni biyyoota Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Chaad, Eertiraa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Liibiyaa irratti argamaniiru. Walwaraansichi karaa nagaa akka furamuuf kanaan dura walta'iinsa Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Jiddaa keessatti taa'amee kan ture. Qaamonni lamaan yeroof waraana dhaabuuf walii galaniyyuu waraanni osoo hin dhaabbatiin hafee hanga ammaatti itti fufeera. Akkasumas dhiyeenya kana karaa biyyoota miseensota IGAD dura taa'ummaa pireezidaantii Keeniyaan Finfinneetti yaa'ii taa'ame gareen humna waraanaa Suudaan kan Abdel Fattah al-Burhaaniin hoogganamu Wiiliyaam Ruutoon pireezidaantiin Keeniyaa garee humna waraanaa RSF looga jechuun kufaa taasisaniiru. Walwaraansi Suudaan keessatti humnoota waraanaa Suudaanii fi kanneen humna addaa jedhaman RSF jedhamuun waamaman gidduutti ka'e torbaanota 12 lakkoofsiseeru lubbuu namoota 3,000 galaafate kanneen 6,000 ta'an kan madeessee fi namoota miiliyoona 2.4 qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka baqataniif sababa kan ta'edha.
Gara oduu xumuraa dabarraa ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaarratti hirmaachuuf gara Indooneeziyaatti imalaniiru. Blinken achumaanis ministeera haajaa alaa Chaayinaa wajjin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaan irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Bal'ina qabna. Ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken kamisa har'aa yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan ministeera haajaa alaa Chaayinaa Wang Yi waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Yaa'iin biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu kun kamisaa fi jimaata kan itti fufu yommuu ta'u, dhimmoota rakkoo Maayinaamaar keessaa akkasumas dhimmoota wal dhabdee galaana Chaayinaa kibbaa irratti bal'inaan ni mari'ata jedhamee eegama. Anthony fi Wang ji'a darbee Beejingitti kan waliin dubbatan hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisuun marii isaanii alanaattis ni mari'atu. Ministeerri maallaqaa United States Janet Yellen torban darbe daawwannaaf gara Beejingitti imalanii ture. Torban dhufummoo adoolessa 16 hanga 19tti John Kerry ergamaan addaa United States dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuuf gara Beejingitti Masadii yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u, qaroominni kunis piiraamidii magaalaa Meeroo'ee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Wal waraansi Sudaan eebila keessa eegale yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laaboraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessaa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuzeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UK'tti argamu Yuunivarsiitii Birminghamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa Sudaanii. We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching these places. Miidhaan waraanaa fi walitti bu'iinsa bakkeewwan kana ga'aa jiraachuun baay'ee nu yaaddessa. Haleellaan boombii yuunivarsiitiiwwan, muuziyeemota irratti akkasumas magaalota Sudaanii adda addaa keessatti keessumaa Kaartuum, Iljaniinaa, Niyaalaa keessatti raawwatameera. Meeshaaleen hambaa seenaa Sudaan irraa dhufan tokko tokko muuzeemii Biriteen keessatti argamu. Kuusaa biyya alaa keessatti sirriitti qabamanii jiru garuu gabaasi waxabajjii 28 dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Heritage for Peace jedhamuuf yeroo waraanaa meeshaalee addaa kunuunsuun ba'e hambaaleen Sudaan keessatti hafan kun balaadhaaf saaxilamuudha jedha. Ogeessi qorannaa lafee namaa gabaasa kanarratti hojjetan tokko hambaan seenaa kun yeroo dhiyootti miidhaan kan irra ga'e yookaan kan barbadaa'e ta'uu mirkaneessan. What we just heard yesterday was the destruction of the old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire. Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurmaan inni durii manca'uu isaati. Guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Daarfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera. Magaalaa Kaartuum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattii irraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u, yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu. In case they feel there is a real threat to the museums, to prepare who is going to do the evacuation itself. Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu, meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman, eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru. Amma haala tattamaa kana keessa jirra. Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawud Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessaa garee wal waraanaa jiran irra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira. That's what we tried to push on the negotiation table in Jeddah a few weeks ago. That Heritage was Torban muraasa dura Jiddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka. Ahmed akka jedhanitti lammiileen Sudaan kanneen yeroo hedduu Kaartuumiin ala deemanii hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru. Kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a. Sababiin isaas heddummina kan jijjiiruu fi dhaabbata haala qilleensaa naannoo wajjiniin fira ta'edha. Dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu fi sadarkaa Afrikaatti badhaasa argachuu danda'e kanaaf jalqabbiin isaa waan salphaan turre. Akka hoogganaan dhaabbatichaa jedhanitti maallaqa ittiin jalqabaa argachuudhaaf haalli ture ilkaanii fi qeensaanii akka loluuti. Kubiikii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii walitti qabee addaan baasee tuula. Pilaastikoonni adda addaa walitti qabamanii waliin makamanii baqsamu. Wanneen itti dabalamuu qabanii wajjiniin walitti makamanii boca barbaachisaa ta'een bocamu. Bu'aan isaas ijaarsa weertuu eegumsa daa'immanii
magaala Finfinnee keessatti ijaarame irratti mul'atee jira. Bakka hojichitti raawwatamu kireeninii fi meeshaan simmintoo ittiin bukeessanu hin jiran. Bakkichi bakka hojjettoonni waan pilaastika sanarraa hojjetame walitti hidhuudhaan goorroo manaa itti dhaabanudha. Kallattii afuraniinuu utubaadhaa fi dagalee walitti hidhuudhaan mana dhaabu. Yaadichii fi hojichi akka salphaa ta'ee dubbatti injineerrii hojicha hordoftu namni waggaa 34 Hayaat Asanbadhaane. So it's like you said, it's mainly plastic waste, recycled plastic waste that that forms into these construction materials. Wantichi balfa pilaastikaati. Balfa pilaastikaa deebi'ee hojiirra oolchamee gara mi'aawwan ijaarsa kanaatti geeddaramudha. Hojichi wal qabsiisuu waan ta'eef injiinaroota, kontiraaktarootaaf maanuwaalsi barbaachisa ta'a. Walumaa galatti hordoffii irratti taasisaa hojjettoota mudannoo hin qabneen hojjechuu jechuudha. Wanti hojii wal qabsiisuu kan salphaa taasise kana hedduu salphaadha. Dhaabbanni Kuubeekii guyyaatti hojii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii toonii 45 hojjeta. Kunis waggaatti kaarboon daayooksaayidii yookaan gaazii gubataa toonii 100,000 akka hambisu dubbatu hooggantoonni dhaabbatichaa. Hojichi hawaasa keessatti lakkoofsa warreen balfa pilaastikaa funaananuu guddisee jira. Harki caalaan isaanii dubartoota. Piroojeektii kana hundeessuudhaaf maallaqa argachuun waan salphaa hin turre. Hoogganaan dhaabbatichaa obbo Qiddus Asfaa'u nama waggaa 36 yommuu ta'an erga Yuunaayitid Isteets keessatti baratanii booda dhaabbata teknooloojii Googil keessa, baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti UNICEFin keessa hojjetaniiru. So what we're able to do today in the one factory that we have in Ethiopia is convert 13 million kilos. Itoophiyaa keessaa warshaa qabnu tokkoon yeroo ammaa ka gochuu dandeenye waggaatti balfa pilaastikii kiiloogiraamii miliyoona 13 gara mana jireenyaa gatii salphaa 5,000tti jijjiiruudha. Dhaabbatichi badhaasa Afrikaa Teek isa kabaja qabeessa ta'e mo'uu danda'uudhaan cinatti gargaarsa maallaqaa miliyoonatti lakkaa'amanuu argachuu danda'eera. Erga badhaasicha fudhatanii booda magaala Paariis keessatti yaada ajaansi Firaansi Pireesiif kennaniin ogummaa isaaniitiin wal qabatee hidhata qabanuun maallaqa hedduu argachuu akka danda'an himanii obbo Qiddus. Akkanas ta'ee garuu waan salphaan turre. When it comes to raising money as a startup, it's an uphill battle in the beginning, and it's a very scary thing, especially when it's the first. Dursinee yeroo maallaqa ittiin jalqabnu walitti qabuun yaadamu akka tabbaa fi waraansa hedduu nama sodaachisuuti. Karaa kootiin ani baay'ee carra qabeessa. Maatiin koo, hiriyoonni koo, dhaabileen daldalaa, namoonni ani duraan beeku, warreen akka gaariitti na beekan, waan nu hojjennutti amananii waan ittiin jalqabnu nuuf kennuudhaaf fedhii agarsiisan.